Tanii bultanii akkam jirtu? Har'a mata dureen qabadhee dhufee damma mataatti dibachuun rifeensa mataaf faayidaa qaba moo miidhaa qaba? Akkasumas dhuguma dammi yoo mataatti dibanne arrii namatti fida moo hin fidu kan jedhu ilaalla. Mee akka armaan gadiitti na hordofaa. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan sabiskiraayib godhaatii waa'ee fayyaa waan hedduu irraa baradhaan jedha. Asumaan gara mata duree kootti seena. Dammi rifeensa mataa namaa addeessaa yookaan arrii namatti baasisaa kan jedhudha. Aktuwaalii addeessuu fi arriin gargari. Mataan adiin hundumtuu arrii miti. Yeroo hedduu maatiin keenya mataa keenyatti yoo dammi tuqe yookaan yoo damma dibanne arrii namatti baasa jedhu. Haa ta'u malee kun dogoggora guddaadha, waan sirrii hin taane jedha jechuudha. Waan qorannoo irraa fagaate, waan saayinsii irraa fagaatedha malee dhugaa lafa jiru miti. Dammi inzaayimii glukoos oksidaayis jedhamu qaba. Akkasumas glukoosii uumamaan of keessaa qaba. Glukoos oksideesis qaba, glukoosis qaba. Inzaayimiin glukoos oksidees jedhamu kun immoo glukoosii kana bireekdaawun gochuudhaan caccabsuudhaan haayidroojin peeroksaayid akka oomishamu taasisa. Haayidroojin peeroksaayidin kun immoo amala rifeensa mataa namaa yeroof akka balaqqisu kan akka xiqqoo addaatu taasisuu qaba. Arreessa sun ta'in, arrii baasa sun ta'in akka rifeensi balaqqisu kan xiqqoo yeroof addaatu biraayit akka ta'u taasisa jechuudha. Malee gonkumaa dammi arrii namatti hin fidu. Xiqqoo addeessuun kunillee xiqqoo akka inni balaqqisu gochuun kunillee yeroo fida malee kan yeroo hedduu namarra turu miti. Kanaaf akka waliigalaatti gonkumaa dammi arrii namatti hin fidu. Kana sirriitti beekuun barbaachisaadha. Mee faayidaa damma mataa keenyatti dibachuun qabu. Damma yoo rifeensa mataa keenyatti dibanne faayidaa akkamii arganna kan jedhudha. Dammi wantoota rifeensa mataa keenyaa guddisuu, akka hin caccabne gochuu, akka hin dhumne taasisuudhaan beekaman keessaa isa tokkodha. Dammi wantoota akka niyaasii, ribooflaaviin, ziink, ayireniif kanneen kana fakkaatan kan rifeensa mataa keenyaaf barbaachisan hedduu qaba. Kanaaf egaa rifeensi mataa keenyaa akka guddatu, akka dheeratu, akka jabaatu taasisuuf, akka hin harcaane taasisuuf ni gargaara jechuudha. Dammi uumamaan amala waa laaffisuu qaba. Immoolentiidha jechuudha dammi. Amala waa laaffisuu qaba. Kanaaf akka kondiishinarii rifeensa mataatti illee nu gargaaruu danda'a dammi. Kanaafis egaa rifeensa mataa lallaaffisuuf akka hin caccabne gochuufis hedduu fayyada jechuudha. Dammi antioksidaantiidha. Antioksidaantii jechuun wantoota qaama keenya irra taa'anii nu miidhan nurraa dhabamsiisuu amala akkasii qaba. Kanaaf egaa gogaa mataa keenyaa fayyaa qabeessa akka taasisuudhaan hundeen rifeensa mataa akka nagaadhaan guddatu dheeratu taasisa jechuudha. Dammi amala farra baakteeriyaa fi fangasii waan qabuuf wantoota akka foroforii dhabamsiisuudhaan mataa keenyarra foroforiin immoo akkuma beektan rifeensa mataa namarraa harcaasan caccabsa. Isaan kana dhabamsiisuudhaan rifeensi mataa keenyaa akka fayyummaaf guddina gaarii qabaatu taasisa jechuudha. Kanaaf egaa damma dibachuun faayidaa hedduu qaba rifeensa mataa keenyaaf. Mee akkamitti damma dibanna kan jedhu yoo ilaalle damma walakkaa siiniitti bishaan xiqqoo dabaluudhaan bulbuluudha. Erga bulbullee immoo bulbula sana rifeensa mataa keenyatti gad qabnee hundee rifeensaatti gad qabnee sukkuumuu qabna. Rifeensa isaatu hin ta'in hundee rifeensaa gogaa wajjin wal tuquu qaba jechuudha. Sirriitti gad qabnee sukkuumneeti erga sa'a tokko lama tursiisnee booda bishaaniin dhiqanna jechuudha. Torbanitti si'a tokko si'a lama akkas goonaan rifeensi dheerinni isaa ni dabala. Moor biraayit ta'a, hin bareeda. Akkasumas immoo hin caccabee hin harca'u jechuudha. Kan egaa hanga barbaannetti raawwachuu dandeenya. Amma rifeensi keenya bakka yaadne nu ga'utti torbeetti si'a tokko kan si'a lama raawwachuu dandeenya jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Turtii gaarii.